Earphone. Osoo Oromoon biyyarraa dhiidu Oromoon garee ciisu jedhee Oromoon rooba keessa deemu jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenyaa kun hiriira Oromoo biyya Jarmanii magaalaa Berliin irratti guyyaa lamaaf geggeeffamaa turedha. Egaa akkuma argitan kana bokkaanis baay'ee jabaatee jira, dadhabbiinis akkuma jirutti ta'ee Oromoon biyya keessaa dhumaa, hidhamaa, hayyoonni Oromoo doorsifamaa, gallee hin ciisnu jechaadhaan qeerroon Oromoo biyya Jarmanii magaalaa Berliin irratti hiriira geggeessaa jiranii. Akkuma argitan kana bokkaan baay'ee sodaachisaadha, baay'ee nama gaddisiisa. Dargaggoon as jiran kunniin gaaffiin isaanii sagaleen keenya gama miidiyaatiin haa dhaga'amu, nu dhaga'aa jechaatiin hamma miidiyaan dhufutti hin dhaabbannu jedhaniitiin kan hiriira geggeessaa jiranii. Afaan Jarmaniitiin kan jedhanii dhaadatan immoo Jarmanii isin irratti qaanyiidha, miidiyaa ammatti atattamaan akka nuuf fiddan, sagalee keenya akka nuuf dhageessiftan, biyya Itoophiyaa keessa dimokiraasiin hin jiru, yeroo ammaa kanatti indalleen dhaabbatee jira, hayyoonni keenya hidhaa jiru, kanaafuu sagaleen keenya haa dhaga'amu jedhaniitiin sagalee isaanii dhageessisaa jiranii. Mootummaan Itoophiyaadha, mootummaan amma biyyattii sana bulchaa jiru mootummaa diktaatara akka ta'edha kan dargaggoon jedhanii dhaadachaa jiran. Akkasumas bifa waraqaatiinis barraa'ee iddoon amma itti argamnu kun iddoo turistoonni baay'een itti argamanidha. Afaan Jarmaniitiinis barraa'eetiin kan laatamaafi ture namoota daandii gubbaa adeeman turistoota biyyoota garaagaraa irraa dhufaniifis. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan kun hiriira diddaa gabrummaa boqonnaa lammaffaa qeerroo Oromoo biyya Jarmanii magaalaalee garaagaraatiin keessa jiraatan guyyaa kaleessaa fi guyyaa har'aa dabalatee biyya Jarmanii magaalaa Berliin irratti geggeeffamaa jirudha. Qeerrooleen kunniin harki caalaan magaalaa Nuremberg irraa kan hirmaatan yommuu ta'u, akkasumas biyya Jarmanii magaalaa Frankfurt akkasumas magaalaa München, Berliin, Hamburgii fi iddoo jiran hundumaa dhufaniitiin guyyaa lamaaf iddoo kanatti hiriira geggeessaa jiranidha. Gaaffiin keenya gaaffiin hawaasa Oromoo biyya kanaa biyya Itoophiyaa sana keessa mirgi dimokiraasii akka hin jirre sabni Oromoo doorsifamaa hidhamaa akka jiru mirkaneessuudhaaf
biyya keessa intarneetaa fi miidiyaanis akkasumas joornaalistoonni Oromiyaa miidiyaa neetwork hundumti isaaniitu hidhaa jiranii miidiyaan biyya Jarmanii dhufeetiin yeroo ammaatti sagalee keenya akka nuuf dhaga'u jedhanii gaaffii gaafachaa jiru qeerroon Oromoo biyya Jarmanii akkuma argitan kana tilmaamaan namoota 2,000 hanga 3,000tti tilmaamamutu hiriira kanarratti hirmaatee geggeessaa jira. Dubartoonnis daa'immanis jiru. Dubartoonni ulfaa lammiileen hawaasni firoottan hawaasa Oromoo sis baay'ee hirmaatanii jiru. Akkuma argatan kana nu hordofaa nu faana tura isiniin jenna. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa kun kan daawwataa jirtan hiriira diddaa gabrummaa boqonnaa lammaffaa biyya Jarmanii magaalaa Berliin irratti guyyaa lamaaf geggeeffamaa jirudha. Qeerroon as jiranii qeerroo biyyaa faana dhumnaa qeerroo biyyaa isin faana jirra jedhaniitiin hiriira geggeessaa jiranii. Gaaffiin hawaasa Oromoo biyya kanaa yeroo ammaa kanatti poolisas kan gaafachaa jiran biyya Itoophiyaa keessa intarneetiinis hin jiru miidiyaanis ugguramee jira. Kanaafuu miidiyaa biyya keessanii nuuf fiddanii sagalee keenya akka nuuf dhageettan akkasumas akka nuuf dhageessiftan jedhanii gaafachaa jiru. Hiriirri kun guyyaa kaleessaa jalqabee hamma ammaatti itti fufaa jira. Qeerroo fi qarreen biyya Jarman keessa jiraatan magaalaalee garaagaraa irraa kan hirmaatanidha. Torbaan dabar keessa ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaanis biyya Jarmanii magaalaa Frankfurt akkasuma ambaasii Itoophiyaa fuula duratti hiriira geggeessaa turanii. Hiriirri kun baay'ee kan seena qabeessa ta'uudha. Hawaasni Oromoo biyya Awurooppaa akkasumas Ameerikaa guutuu idil addunyaa gubbaa jirtan haala kanaan diddaa gabrummaa boqonnaa lammaffaa keenya akka finiinsinu isiniin jenna gamanumaan.
Egaa akkuma argaa jirtan kun qeerroo dargaggoo biyya Jarmanii bifa adda ta'een hiriira mormii diddaa mootummaa Abiy qeechanii itti fuftu jiru. Qeerroon kun hanga deebiin kennamu deebi'utti asirraan deebi'u jechuutu jiru. Egaa mee wantoota uumaman itti kan laalu ta'a. Wajjin tura.
إني عصبي أنا من أقول عليه والكني قلا والكني قلا والكني قلا مركان قلا مركان قلا نتقومنا نجبنا والجالنا وليبجونا وليبلينا وليبركنا والجالنا والجالنا وليبجونا ميري وليبجونا ميري وليبجونا ميري وليبجونا ميري وليبجونا ميري بيجبنا ميري بيجبنا روبا سونا نيري جونيري جونيري رومي وجهه Egaa akkuma argaa jirtan kana hiriirri fincila diddaa gabrummaa mootummaa diktaatora Itoophiyaa Abiy Ahmed falmuudhaan guyyaa lammaffaaf gaggeeffamaa ture gara xumuraa irratti kalaa'ee jira. Hiriirri kun guyyaa kana qofa kan ta'u osoo hin taane guyyoota itti aatanis kan itti fufu ta'a. Hanga sagaleen Oromoo dhagahamutti Oromoon tokkoyyuu galee akka mana rafne hiriira irraa ejjennoo guddaa ibsatanii jiran. Egaa gama namaan hordofaa isinii jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hiriirri as har'a guyyaa 10 jalqabaffaa biyya Jarman magaalaa Berliin irraa isiniif tamsaasaa turre kan fakkaata. Kan guyyoota biraa walitti deebinutti nagaan dura turtii gaarii.